jaartii tee tamanaa konfidansii teetiin xiyyaa ta'alaa tana caalti jedhe. Yookaan immoo hafayaa dhumaan teentonni kun si hafayaa. Bakka dhaba dhugate. Xiyyaa hin caaltii bara ammaani anamma fakkeenya bakka atleetitti qoyaaka. Anamma akka atleetitti hin beekan jaartii xiyyaa hin beekne jiru feemasiidha. Geemillee wajji taphannaa anaayyuu caaltii nama wayyaatti karamina hin dandeenye. Homa dhimma wajjin bashannana rakkoo miti. Warra Maammadoo jaartii ofii dho'isu akka waan nama jaartii qabne yookiin jaartiin irraa duutetti manatti awwaala irra taa'u yoo jaartii qabdaa jedhanii waakkatu dubartii jaartii ofii waakkatu kana maal jedhaan shari'aan maal jettiime. Nama akkasiitu jira nama dubartii jaartii ofii ammoo akka waan hin jirre dho'isee ala keessa ammoo tiniin kinnoo. Shari'aan maal jettiime yoo akkasii dho'isitee ati alaa nyaatte manaan nyaatamti beeki. Yoo akkasii dho'isitee alaa nyaatte jaartii manaan nyaatamti. Jaartii jaarsa dho'isitu shari'aan maal akkamitti ilaalti warra wal dho'isu kana jiru wal awwaalu kana. Akkasumatti ammoo tiniin jiruun jaraan barakattu akkasumatti yoo inni ka dho'isee tiniin alaa nyaatu taate jaartiin illee akkasumatti rabbi jazaa irra deebi'a. Jaartii isaatiin mana keessaan jazaan deebi'a yookaan ilmee isaatiin jazaan deebi'a. Ilmee isaatiin jazaan deebi'a. Inni ammoo jaartii dho'isee alaa nyachuu deemaani yookaan jaartii isaa irratti jazaa deebi'a yookaan ilmee isii irratti jazaa deebi'a. Yaa? Dhiira jaartii ofii dho'isee ala keessa deemu jaartiin isallee mana keessa kabiraa waamatti jedhanii wanti kun dhugaadha. Rabbi jazaa irrumatti kafala jazaa irratti kafala. Jazaa irratti kafala. Jazaa irratti rabbi kafala. Siigalee osoo inni jaartii manaatti sabrii qabaatee ala barbaaduu dide jaartiin illee rabbi obse itti dabarsee tiniin rabbi obse keessa kaahee imaana keessa kaahee abbaa manaa jaalachiisa. Inni ammoo tiniin jibbee ta'alaa jaalachiisee jennaan isiin illee ammoo tiniin maal godhare rabbiin qalbitti darbee innuun alaalaa hin jiru innuun atuuffataa jettee kabiraadha ammoo tiniin jetti. Siigalee yookaan ilmeedhaan rabbi jazaa deebi'a ilmeedhaan nama akkasiin garreeti. Nama akkasiin garreeti. Garreeti aboo. Kadhoisu baay'ee arge ka jaartiin isaa inni illee ala keessa deemu jaartiin sadaqattuun garree gamma rabbi. Duutee iyyuu ka jedhu jira hin duutee mii ka jedhu jira maal jettoo gaafattee jaartima jirtu kana hin duutee. Hin duute ka jedhu jira. Kana wallollee ka jedhu jira. Hin duutee iyyuu ka jedhu jiraati maal jettaati. Hin duutee iyyuu jedhaa barabboo. Subhaanallah. Biyyeen si haa nyaattu marqi kun. Maa fuute qara? Haa fuudhamu inni. Dhuma maqaa nu nyaatta ammasitti. Jaartii mana dho'isitee maa fuute qara? Intalaan baa jaalattee fuute. Na dho'isitee duute iyyuu jedhan. Shir'ichi kun. Shidhaa. Maqaa dhiiraallee nu nyaate. Shidhaa. Dayyuusa. Shidhaa. Maqaa dhiiraa nu nyaatte. Maal abbaa keetii jaartii manatti dho'isitee tiniin jaartii ammoo tiniin mana jirtu hin qabu jettee ta'an baati ammoo tiniin olii gadi fiite. Shir'icha. Maqaallee nu nyaate maqaa dhiiraa. Dhiirri akkanaa miti. Dhiirri jaartii ammoo konfidansii ofiitiin jaartii tiyya fuudhe. Jaartiin tiyya faaya kiyya uffata kiyya kana yaaboo kaan nu nyaatin. Asaffaa gaafii qabdaa? Ol galchi nama gaafii qaba jedhu abboo. Mucuu kirraa goona wallahi. Maal jettan malee jedhan. Galchuun. Warri gaafii qabdan seena. Tartiibaan gaafadha. Ibsishaan gurguroo dargaggeessa Oromoo qabdu shamarran hunda jaalataa fuudhanii deemaa jettan ibsaa ta'eeti. Waatu fuudha isa dhooga nama isa fuudhu ati nama fuudha didu ati maan fuudhu hin fuune hin jedhin. Qassama. Dokter. Inna gaafanii. Galatoomii. Asaffaayyee. Waaqayyo si haa eebbisu fayyaa ta'e Doktera Silii baay'een si jaalladha baay'een si kabaja. Ati. Gaafii qabdaa ustaazarra. Qo'i nan qaba dura hin keerraa wadha sa'aati yeroo naa kenni yoo siin kennetti na baasi bakka pireed. Qo'i anaafatti walitti hafna. Taa'e akkanumatti muitu godhu. Dalagaa deemta? Qaba gaafii. Gaafadhu. Kiyya rakkoon qabu anaafatti faamiliidha ishee kan wannoon qabu neetworkii qabaa fi warra Itoophiyaa jiru kan. Ka sheekaa durtu kiyya duubara na gaafatta. Haa ta'u ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu. Sheekii baay'ee ani sheekii kana asii waan irratti bichaatti argaa maayin tiktookii kana irratti nan argaa
Amma haasaan nama waan biraa dubbachuun barbaadu waan isaan asirratti isa jechuun danda'u isaanin jedhee kabajaa guddaan isaa waama baay'een isaan jaalladha. Dubbii isaan amma asirratti dubbatan nama 1,400 ilaalaa jira. Nama dubbii namaa dubbii ijoodha. Nama kabajaa qabudha. Waan ijoo dubbatanii waaqayyo isin haa eebbisu jaa rabbi isin haa eebbisu dhugaa waan dhugaa dubbata waa'ee gaa'elaa irrattis waan hundumaa irratti waan sirrii dubbate gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Ameen. Kanuma yaada irraan qaban gaaffii irraan qabu. Yaada Dhiira. Dhiira namaati. Asaffaa dhiira namaati. Dhiira ta'ii jiraadhu jedhee nan dhima namaati. dhugaa. Dhiira namaa dhiira. Ati dhiira maqaa dhiiraa qabda dhiira ta'ii jiraadhu. Annama miidiyaa irratti bahee akkasii dhugaa jirtu haadha manaa qabu daa'ima qabu ijoollee jiru faaktii dubbatu argee hin beeku gooftaan si haa eebbisu rabbi si haa eebbisu akka tamantetti. Ameen. Akkas. Ibsisha. Nama attaanutti Ibsisha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sheekh akka gaarii nutti hima, akka gaarii nutti hima. Dabarsa kan. Wallaahi wabillaahi haqa rabbiin dhoysuwan. Abbaan fedhe osoo warra keennallee taate osoo zarii kiyyallee taate haqa rabbii jedhe hin dhoysuwan. Dubartii onnee madoote subhaanallah. Sheekh, Subhaanallah dubartii onnee madoote. dubartii irra fuudhaa jaaniitti tiktok kana dubartii lubbuu nu keessaa baasanii hadiisuma kana nutti deddeebisan malee dubartii keessan jabeessaa hin je'anii nuti jajjabeessi dubbii tana. Caqasisii naaboo warri dubartiin fuudha jedhu warri dubartiin fuudha jettu caqasii abboo ana waliinuu anillee dhiira jaartii manaa qaba. Rabbiin quraana keessa fuudhaa jedhe hagam sadillee haga afuriin wayyame garuu sharxii afur ulaagaa afuriin si hayyame. Waan si duuba jiru laali waan ammoo quraana bichaan qara'in waan si duuba jiru laali. Hadiisni maal jedhe jechaa laali. Awwalan quwwaa qabaachuu. Jabeenya qaamaa qabaachuu. Quwwaa fedhiidha maraa. Quwwaa fedhiidha. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan takkaa dubartii sagalirra naannawa. Dhiqaansa takkaan. Halkan takkitti dhiqaansa takkaan quwwaa qaban isaan. Awwalan quwwaa qabaachuu. Wathaani yallammeessoon ammootiin jara lamaa wal qixxeessuu danda'u. Tana gadi qabdee tana gadi hin qabdu. Dhumatesi. Wathaalisan duniyaa qabaachuu. Soo duniyaan qabaatiin akkanuma lafa ol ka'een fuudha jechuun hin danda'amu. Qassamal fuqahaa warri fuqahaa fuudha kana bakka shani qoodan akama fuudha. Nama fuuti isarratti waajiba taatu jira. Dirqama irratti taatu jira. Suni akkami jennaan nama fedhiin matarra kortee zinaa sodaate ufuu duniyaan qaba. Fuudhuun dirqama isarratti. Nama haraama irratti taate jira. Nama haraama irratti taate jira. Namni haraama irratti taate fuuti nama akkami jennaan nama duniyaan qabne nama fedhiillee hin qabne. Fedhii wayii ittiin waam. Shaawaa wayii hin qabu. Duniyaallee hin qabu isarratti haraama fuudhu. Nama fuuti isaa sunnaatu jira. Suni maali jennaan? Duniyaallee ammoo harkaa qabaachuu dhabu. Laal. Fedhiin ammoo fedhiin hima qabaa garuu ammootiniin kasraa rasuulaa fedha rasuulli isiniin heddummaachuu fedhaa jedhan guyyaa qiyaamaa sunnaa sanitti dalaguuf jecha nama fuudheen dalagadha jedhee dhibaa ka isaa baqqa'u jira ka isaa baqqa'u akkami jennaan nama duniyaa qabu fedhii hin qabu garuu isaa baqqaa waajiballee miti sunnaallee miti isaa baqqaa dhibaa jedhama duniyaan qaba fedhii hin qabu garuu fedhii shaawaa hin qabu akka Ustaz. Amma duniyaa qabaatee yoo fedhiin qabaanne yoo jaartii takkitti mana jirtu iyyuu quubsuu hin dandeenye wanni inni dubartii manatti ol guuree dararuuf maaltu jira ree? Takkittiinuu ibaa jenne takkittiinuu ka fedhii hin qabne ka duniyaa qabu takkittiinuu ibaa malee waajibaa miti sunnaayyuu miti. Ka lammeessoo irratti ammootiin hin dararuu hin ta'u. Kana beekaa namni. Dubartiin duniyaa qabaatee akkanatti jala ol baasee sitti himaa. Akama shadiitiin hin qalladhuan. Takkaallee hin qalladhu. Abbaa beete sheekas teessis. Sheekas teessis. Abbaa beete sheekas teessis. Sheeka ana jedhees teessis. Akama shadii jala ol baasee sitti himaa. Wallaahi wabillaahi jala ol baasee. Amma dubartiin baay'een wanni heerumtuuf amma fakkeenyaaf
fedhii hin jira ilmoo argachuu fi fedhii maaf yoo zooro haasawa keessatti waa midhaan nyaata dhabeetiin warra kiyyaatitti dhufe jechoota tokko jira jechoota dubartii keessa. Kanaafi amma namni fuudhuu qabu tokko nama jaartii isaa yoo jaartiin isaa dadhabde hoo yoo humna jaartitti ol ta'e yoo fuudhuu qabu. Akkam jechuun? Quwwaa jechuun fedhiidha miti yoo jaartii fedhiin isaa fedhii jaartii caalee fedhii jaartii lama sadii qabaatee jaartiin isaa tahinaaftu taate ta'uuf hin dandeenye taate akkam gochuu Yoo qabu. duniyaan qabaatiin lammeessoo akkam fuune quwwaa fedhiillee yoo qabaate gaaf sana haasomu. Jaartii Yoo biraan qabaate haasomu. Duniyaan yoo qabaatiin jaartiin- akkam fuune. Quwwaan isaa yoo fedhiin isaa hamaa ta'e yoo duniyaan qabaatiin akkam fuune. Kanaaf isaan jiru. Maaliif jennaan hadiisa Abii Hureyraa keessatti ibdaa dhiman ta'uulu jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam